Video guyyaa kaleessaa irratti hin boo'u sinin jedhee ture. Hin boonyes. Arra garuu dingata yoon boo'e akkam boonye na eega. Boon barbaadu maaliifii waan sana duubatti deebi'ee yeroo yaadadhu baay'ee natti dhagahama. Mana torba seenee mana 8ffaattiin kontiraata biyya Saawud Arabiyaa irraa xumuree gale. Jalqabumarraa kaasee asii deemee achitti immoo maal takkee ture baran dura deeme irraa kaasee karan isinitti immoo paartituu isaa nuuf fidii kanatti aanu nuuf fidii irraa barannatti obsina nuufis fakkeenya barumsa nuu ta'a jettanii turtaanii akka isiniif barumsa fakkeenya ta'u nan beeka. Innaa itti fufee isinii haasaa jechuudhaanallee gabaabseetiin kanarraa garuu viidiyoo kaleessaarraa yeroon duubatti deebi'u baay'ee biyya namaa keessatti mana amma kana mandara amma kana lakkaa'u miti manni tokko yoo gama akka ulfaatu ni beektu. Ani garuu mana torba seenee 8ffaatti kanan kontiraata fixee galee bu'aa bahii sana keessa jiruun isinitti hima. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu jarra galata waaqa baga nagaa taatanii baga jiraatanii jecha isin akka anaan akkasiin naan jettan yookaan immoo akkasiin sodaattaniif otoo hin taane sana keessa darbameetu. Edaa namni yoo akkasii ana bichaa miti jettanii akkasiin ofitti amanamummaa qabaattaniif akkasiin irraa barattanii hidhamanii anamma oreediin bakka sana hin jiru waaqaaf haa galatu. Achitti baduun koo achitti miidhamuun koo fedha waaqaa hin taane waaqayyo biyya kootti na galcheera jireenya gaarii jiraachaa jirta. Waaqayyoon galateeffadhu maal kan jedhu ture. Waaqayyoon baay'ee nan galateeffadha. Komentii keessa yeroon dubbisu jechuudha. Innaa akkuma isiniin jedhee isinii fuufa. Baarrisaa bara 2005 kanan deeme isiniin jedheera. Jalqabumasii wanta qabadhee deemerraa kaasee akkamitti akka mana torba seenee 8ffaatti kontiraata fixee gal chaalenjii sana jidduutti na mudate isinitti himaa jechuudha. Yeroo sana bilbilli jira garuu akka ammaa kana miti amma carraan isaa argame jennaan fataa jennee deemneetu fataa jennee galla. Akka ammaa kana miti warri beektan beektu yeroo sana garuu wanti qabatamee deemuuf nama eeyyamamu handi baagii yookaan immoo shaanxaa ishee xiqqoo harkatti baannee deemnu beektu miti isheedha. Amma ishee keessa maal kaa'atu? Fata kaa'atu moo nyaata waan nama barbaachisu kaa'atu moo akka ammaa kana nyaata xiqqi godhatee namni karaa hin deemu. Yeroo sana jechuudha wanti hundumtuu harkaadha. Innaa wanti namaaf eeyyamamu bijaamaa tokko, saamunaa tokko, shittoo tokko bakka wanti barbaachisa dhabe tokko shaanxittiin guutte. Xiqqoo waan taateef jechuudha. Baay'ee isaanii immoo anillee shiroollee hin qabanne daabboo qoloo xiqqoo tokkodha kanas suuqirraa bitee qabadhee ba'ee asiiti. Namni haga lubbuun jirutti nyaachuu dhuguun karaa deemaadha waan ta'eef saantiima hin qabnu hin bitannu afaan hin beeknu nama barbaachisa miti hiree tooteetoo qabatanii deemanii garuu hin eeyyamamu yeroo sanaa jechuudha. Achi kaan booleema keessatti shittoo fa'aa juduraantii kan ta'e waan akka barbaadee waan akka shiroo keessaa baasanii achitti jalaa gaggatanii jechuudha. Ani shiroollee barbaadeellee hin qabanne daabboo qoloo xiqqoo tokko suuqirraa bitee kan naa kenna biraa jedhee shaanxaa koo keessaan qaba. Kana achi shaanxaa ishee xiqqittii sana qaqqabannee kaanii deemne. Achi sana yeroo deemnu magaala Riyaad galle. Riyaad jedhama garuu amma Riyaad beekama Riyaad jennaan nama inni biyya keessaa iyyuu hin beeku yeroo sana garuu nuuf haaraadha. Magaala Riyaad keessatti buunee addaraashatti nu naqanii achi darbinee warri nu biraa fudhatan warri achitti eeggatan fudhatan achi darbinee warri fudhatamuu dhabne warri jarri keenya hin dhufne gara biraatti nu dabarsan. Bakkichi eessa akka jedhamu hin beeku gammachuudha. Bara haa sijjammar jireenya Saawud Arabiyaa keessaa abidda akka ta'e ni beektu. Baay'ee akka ho'u isinuu ni beektu. Isa booda daraasha sanatti nu dabarsanii achi kan jiru lammii tokko qofaa miti. Itoophiyaan jira, Indoneeshiyaan jira. Bakka biyya hunda biyya Arabaa deemuuf eeyyama biyya isaarraa kan qabu hundi kan dhukkubsatee kan maraatee kan maal ta'e hundi fayyaanis dhukkubsataanis achi addaraasha tokkotti nam'ee jira. Dhukkubsataan wal bira jiraate akkuma walitti darba waan akka shiffitaa wayii waan miiqatu jira jechuudha achi keessa. Waan miiqatu jira. Bishaan hin danfaa. Nyaanni namaa kennamu waliin isaa hin beekamu. Garuu lubbuun baasu nyaatichi. Osoo lubbuu baase ta'ee nu fixaka.
waan lubbuu baasu miti. Simbirroo natti fakkaata garuu ergasii yeroo adeemsa keessa baruu waan mana sana keessatti nyaatamu nyaanni sana achitti yeroo sana nuu kennaa turan simbirroodha foonichi. Foon simbiraati jechuudha. Beektu foon simbirroo kamittiin akka isaan ashaganii fidan achitti isaadha. Kan kanarraa Feruuzii akkas yeroo sana isayyuu salfii meeqaan duutee badde bira geessa. Salfii meeqaan jechuudha hiriiraanii akkasittiin torbee 2 guutuu biiroo sana keessatti siqaayee argee wanti waaqayyo na gargaaru ukkumni tokko nan qabne sana keessa kan na biraa dhaqan meeqatu waan meeqate achitti jechuudha. Maaliif inni dhukkubsataaf inni fayyaan gaafa namni waliin beekne lamni waliin beekne walitti dabalamu addaraasha keessatti in ulfaata baay'ee. Walitti keessatti sammuu isaanii gadhiisan immoo halkan nu rabbashaa bulu. Hirribni hin jiru, hin ho'aa, mukkeeyyii fi hin jiru, hin ulfaata bakka. Gabaabuma isaatti jechuudha. Achi torbee 2 taa'ee gaafa torbee 2 koo nisittiin isheen viizaa naa ergite dhuftee na fudhatte. Dhuftee na fudhatte naan galee mana isheetti jechuudha. Mana ishee galee otuman jiruu ji'a 3 hojjedhe. Yeroo jalqaba mana madaamii seenanii maal takka ta'e maal akka isaan nama godhan isa kana hin haasawaan beektu waan ta'eef isa booda mana ishee ji'a 3 hojjedhe. Yeroo deemu daa'ima tokko qabdi. Daa'ima lammaffaa immoo garaa keessaa qabdi. Ani aqee ji'a tokkotti hin deesse. Ishee lammaffaa sanas jechuudha. Daa'imnittiin isheen tokkittiin kan waggaa 2 mana jirtu suni akka biddaatti na gubdi. Yeroo sana mana sana keessatti sun ta'een jedhu ani. Suni kuni natti badeen jedhu yeroo sana yeroo mana isheetii hojii fixu mana amaatii ishee deemeetiin hojjedha. Achi immoo Itoophiyaawwan 2tu jira. Yeroo sana naafaan Amaariffaan beeku isaan Amaaraadha. Hundi isaanii Amaariffaa ta'u garuu akkasumatti naa gala. Yeroo isaan bira dhaqu xiqqoo sammuun koo na boqota. Achi yeroo fixuu dandeebi'a. Yeroo baddaatii fixuu gadi dandeebi'a kana biraa mucittiin jirti jechuudha. Suni rakkoodhaa hin jedhu ani. Akka kootti. Walumaa gala isaattuu dura maal takka nama mudatu ni beekti waan ta'eef. Achiin booda ji'a 3 taa'ee abbaan manaa ishee hojii hin qabu. Yeroo sanatti jechuudha. Hojii hin qabu. Eessatti argate hojii Dubaayitti argate. Hojii Dubaayitti argate. Dubaayii deemuuf kaan si fudhannee achi deemnaa jennaan. Akkamuu si fudhannee achi deemna jettuu jedhee iyya biyya balleesse boo'ee biyya balleessine. Maaliif jechuun kun wallaalummaa kooti. Hin beeku maal akka ta'e. Tokkommaatii ta'ee waa meeqa gochuu jechuun hin danda'an ture jechuudha. Achi Dubaayii waliin deemnattee nitittiin baay'ee na jaallatti. Gara deemtutti sinna hojjechiisti eessuman jedha. Mana obbolaashiis, mana haadhaashiis, mana maatiishiis bakkuma isaan mana ta'an hin beektu mana isaanii keessattuu warri Saawudii jechuudha. Sarraatinyaa guutatanii deemuu jaallatu. Achiin booddee isheen Dubaayitti gaafa kaatoo na tondoo isi faanaan deemuu jedhee diduu. Gaafan diduu biiroo na geesse. Tokko jedhaa qaba. Biiroo na geesse biiroo sana guyyaa 4 bulee. Ammas biiroo suni sanuma isuman dura ture sana. Bakkuma dura ture sanaan gargar miti sarraatinyoonni kan hojiitii ba'an kan maal ta'an achi jiru. Achiin booda achi tokko naa jedhaa mana jalqaba seenii kana tokko. Lammaffaa biiroo sana na filatu immoo baay'ee carraa mukootii ta'ee hin beeku. Achi yeroon ga'unaan ta'u malee yeroo biiroo dhufanii madaamonni na fudhatanii magalu. Isa booda mana lammaffaa gaafanii biiroo guyyaa 4 bulee madaamii faana galu. Isa madaamii miti kan na fudhate abbaa mana sanaati. Yeroo mana galu isheenii haati manaa sunis madaamii sunis lukti ishee tokko hin jiru. Ilmi ishees lunni isaa tokko hin jiru. Raajechiteeraa jechuudha. Lamaan isaanii wiilchariidhaan deemu. Araboonni immoo sarjerii irratti isaaniif birqiidha. Luka ofirraa cicciruu of qaqqaluu opereeshinii sarjerii manaamni of gochuun isaaniif faashiniidha. Homaa ittiin fakkaatu. Innaa haatis lukni tokkorra hin jiru. Ilmis lunni tokkorra hin jiru. Lamaan isaanii wiilchariidhaan namatu mana keessa sochoosaa jechuudha. Yeroo mana keessa yeroo manaa ba'anillee bakka wiilcharii ta'etti sarraati nyaatu sochoosa. Kanarraa kan hafe immoo hojii mana keessaan hojjedha. Manni isaanii baay'ee guddaadha. Fooqii darajaa 2dha. Nyaata immoo kan hojjetu niitima sana. Madaamima sana ishuma luka tokko qabdu sana ishumatu hojjeta. Bakka ishee barbaachisutti anatu wajjin deemaa jechuudha. Achi sanatti kan na culfaate hojjetu hin taane ilma ishee isa luka hin qabne sanaa fi ishee lamaan isaanii
Isa booddee mana sanaa nan bahechuudha. Biirootti na deebisaan jedheeni. Sababni isaa hojii otoo hin taane hojiin halkanii guyyaa hojjetameeyyuu hinuma xumuramu. Dhuma maal ta'eeyyuu ijoollee xixiqqoo hin qaban jarri suni mana isaaniitu guddaadha. Darbimmoo manni isaanii baay'ee xidaatii barbaada. Kan natti ulfaate jara sana lamaan oofuu. Shinti beet yeroo dhaqanii yeroo as deemanii yeroo achi deemanii mana keessatti jechuudha. Mana keessatti yeroo asiif achi deemanii algaan isaanii jaladha. Fooqitti ol hin baane akkamittiin bahu rakkoodha waan ta'eef yeroo tokko tokko immoo fooqitti ol na baasitti isheen jechuudha. Darajaa qabattee harka tokkoon darajaa qabattee miila tokkoon karaa tokko manatu baata baay'ee furdoodha. Bakka natti ulfaate ani gaarii masanaaniyyuu intina masanaan wiilcharii masanaaniyyuu lafarra oofuu hin dandeenye. Mucichi immoo amalan qabu hin aara. Saanumni kun hin danda'u. Achiin booda mana sana akkan bahu kan na taasisee jara sana lamaan oofuu sana jechuudha. Hin dandeenye shinti beetii yeroo yerootti akka isaan dhaqan beektu. Isa booda mana sanaa bahee gara biirootti hin deebi'e. Mana lama jettani. Mana lama ta'ee sadaffaa ammas guyyaa lama biiroon bulee cinqatii kana jidduu jiru ni beektuuqa. Yeroo sanaatti jechuudha. Biiroo dhaqee sadii bolee ammas tokko naa dhufe. Dammaamee dhufe inni immoo na yaadadha. Dammaamee dheedhanii achi jaarsi tokko haati koo na bira jirti. Of dandeessii jedhe ganne. Nama of dandeessudha. Haati koo jirti. Ishee bichaa hojjettaa jaartii sana bichaa gargaartanaan jedhee na fudhatee gale. Yeroo deemnu gaxarii hillimmi kan jedhe culluxii gaxarii. Hillimmi kan jedhe gaxarii jechuudha. Deemnee galle manni isaaniillee wanti hundumtuu gadi baanaan ashawaa bakkee keessa owwaara jechuudha. Baadiyyaadha manni isaanii. Yeroo seenu achis haati isaa suni maal seetan miilli tokko irra jiru. Miilli tokko irra jiru wiilcharii jirti isheenis. Garuu achitti fooqiin qabu manichi. Lafa baadiyyaa bakka baadiyyaa qurrutti kan jedhe baadiyyaa. Achi ammas ni beektu manguddoonni isaanii parsentii dhibbarraa yoo baay'ate parsentii laman caalu. Kan qaqallatan malee kaan isaanii baay'ee fufurdatu. Achiin booda ammas jaartiin sun miila qabdu. Miila tokko hin qabdu. Ammas ani jaartii sana oofuu hin dandeenye. Maaliif yeroo wiilcharii irra teessisanii akkasitti qabaa hammatanii achirra teessisuu. Yeroo kaatu yeroo teessu yeroo maal jettu yeroo achirraa kaatee gara argaatti darbitu alga ishirraa kaatee immoo achirra teessee gara shinti beet yeroo ala baasan maal jedhanii baachuu jechuudha gabaabumatti. Baachuu. Isa boodachittis hin taane bakka halkanii guyyaan bo'o yeroo sana jechuudha. Halkanii guyyaa keessumaa bakka lamatti yeroo waan akkasii na mudatu sana hojii fanii hin qabu nan hojjedha. Hojii kaan garuu isa sana hin dandeenye. Kana biraan na siqiqa namni of dandeenye hin dhaabbanne achirraa gadi ka'e taanaanii hin kufti cabdiin miidhamti. Waan meeqatu jira jechuudha. Na jaartitti isheen kun immoo jettayyiti. Sakandii firraan fagaadhu jechuudha. Takka maal jettii takka maal jettii bakka maal jedhe beektu sinumtiyyuu beektu kana jala muree kana sana siniin hin jedhu ani. Achis nan bahe mana sanas mana sadii galee miti arfaffaa ammas biirootti deebi'ee yoo baay'eeti guyyaa lama sadii caalaa ambuluufanii na fudhatu. Isa booddee mana sadaffaa galee ammas biirootti deebi'ee biirootti gaafan deebi'u ammas na dhufani na fudhachuu arfaffaa jechuudha. Arfaffaa na fudhachuu dhufanii achis yeroo dhaqu manni sun mana baay'ee guddaadha. Garuu beeksisa hin qaban. Ijoolleen isaanii kaan Ameerikaa jiru. Kaan immoo durboonni immoo achumatti hirmaniiru. Saawuduma keessatti jechuudha. Jaarsaaf jaartiitu jira. Ijoolleen isaanii dhufanii deebi'u. Kan asitti fuudhanis jiru. Garuu bakka manni warra isaaniitu hin taane bakka biraatti fuudhanii jiru. Jaarsaaf jaartiitu jira. Jaarsaaf jaartiitu jira. Achis guyyaa lama sadii akkasituma hojjechaa jiru. Yaa guyyaa lama sadii aga ta'utti wanti beekamu hin jiru. Manni isaanii baay'ee guddaadha. Garuu namni mana keessa deemee mana baballeessu hin jiru. Ijoollee xixiqqoo waan hin qabneef jaarsi simbaa hin gala. Isheen simbaatti hin galti. Gibbiin isaanii baay'ee guddaadha. Namatti tola.
bakka asuma hojjedha dheefu ufamansiisee achi bakkee nani buluu bakkeedha. Bakkee yeroo isin jedhu gibbii sana keessa mana sana keessa bahee gibbii keessa manni biraan jira. Gibbii sana keessa bahee manni biraan jira. Bakka sanaa jechuudha bakkiin bulu. Bakki sun naan taane anaaf. Bakkiin bulu suni jechuudha. Halkan irraafuu barreessaa qulfii qaba, maskootiis qaba, hundumtuu cufaadha. Garuu halkan barri waan qosoqqos hin beekan. Mana keessa namni hin jiru. Jaarsi rafeera. Jaartiin akkasi namni hin jiru jedhan. Gibbii keessatti san namaan argine garuu haga guyyaa 2-3tti maaltu argama. Maal hin beeku akka garaa kootis kun akkasi jedhee haasa'uun sodaanis jira. Waan meeqatu jira. Innaa halkan irraafuu taa'an bula akkasitti waan barri qosoqqos hin beekan. Barri ni qosoqqosamaa garuu qolloo feeraa waa meeqa godheera akkamitti irraaftu otoo alaa qosoqqosamu. Man kilaasiin ani keessa bulu mana keessa toon taane aladha. Manaa baheetiin ganaa kilaasiin xiqqoon tokkotti ishee seeneen achi keessatti cufadha jechuudha. Achiin booddee achis hin taane na galchitu malee hin jedhe. Biirootti na deebistu malee hin jedhe jaarsa sana. Rakkoon kee maalii naan jedhe. Jaarsi jechuudha. Rakkoon kee maalii na rakkoon koo kana halkan maaltu barrii qosoqqosaa. As keessa namni jiru naan jettanii ani guyyaa wajjin oola waan ta'eef galgala rafee boqochuun qaba. Akkamittiin inni guyyaa 2-3 haa ta'uu akkamitti akkasittiin hirriba malee taa'a bulee itti fufaa jennaan maallaan jedha. Namni hin jiru jedheen isa moo fana mana isa moo ufan soba du'ullee hin taa'u gibbii kana keessatti mandoo biirootti na deebisi biiroo deemeetiin manan jijjiirradhaan jedhe. Achiin booddee biiroo deemtu maal jettan akkanuman jedhaan jedhan. Suma nama hidhee kan akkanuman jedha deemee maal takka kilaasii koo qosoqqosu hin beeku. Alaa namni itti qosoqqosa halkan hin jedhaan achi geessee akkasitti itti himiini naan jedhe. Jaarsichi jechuudha. Achi geessee akkasitti itti himiini naan jedhe ishi jedheen nan deeme. Biiroo sana nan deeme. Anuu hin himu maaliifi jarri sun tarii ammallee waan biraa na gochuu danda'u hin beekamu waan ta'eef isaan waliif jedhu ni beektu mitiira hin himanu naan taane yookiin hojii na xurfaate jechuun ammallee waan akkasiin na mudatee hin jedhu na sodaadha jechuudha. Dhugaa jiru hin himu. Achiin booda biiroo sana seenuuf jaarsi suni ba'umsa tokko ta'e. Achi sana turuun barbaanne ariifatee bahe. Jennaan inni ariifatee sokke jennaani warri biiroo suni maal jedhanii jaarsi sun maaliif ariifatee sokke rakkoon maalti mudate maaliif hojii namatti eekama warri biiroo hojii irraa baatee akkas taate maal taate namaan jedhu. Achiin booddee ittan himee barri halkan qosoqqosaa eenyu akka qosoqqosu hin beeku namni gibbii keessa hin jiru naan jedhee garuu ani guyyaa wajjin oola waan ta'eef halkan immoo rafuun qaba. Guyyaa 2-3 turrafiin bulee akkasittiin itti fufataanan nama gibbii keessa jiru ijoollees qabaatan nama biraas qabaatan nam beeksisne waan ta'eefu abalullee kanan jedhuun qabu garuu zim jedhee bareedin qosoqqosamaa annaa sanarraa kan ka'e na galchi biirootti na deebisennaan achi deemtee akkasiin jedhinnaan jedhee dhufee sanaaf as turuun barbaanne ta'uu danda'a jennaan bakka isaanis akkasii jedhanii jaarsi sun akka rakkoo qabu beekanii biiroo sana turuu hin barbaanne jaarsi dafee ba'e. Isa booda mana meeqa ta'e mana 4-5 mana 8ffaattiin kontiraata fixisiniin jedhamee jire mana 5ffaa maal takka ta'e isinittan himaa jechuudha. Haga kana keessatti haguma ooltan haguma bultan mana namaa seenuu jechuun akkamitti akka ulfaatu isinumti murteessa. Yeroo sana midhaan nyaadhu qinqatii waan ta'e hamma ishee kanatti gali bakka hamma kirrii hamma kanatti gali. Yeroo sana midhaan nyaata maal kaniif guyyaan boo'icha qofa taate 4 galee 5ffaatti ammas biiroo sana achuma isaan biiroo fuudhanitti isin deebisu. Achiin booda mana 5ffaatti otoon du'eeyyuu hojii isin galu hin barbaadu deebisaatii na galchaan jedhe. Deebisaatii na galchaan